Yooyyaa akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu isiniin jecha qaacessi miidiyaa keenya kan guyyaa har'aa karaa waliif TV isin bira ga'u eegaleeti kan inni jiru qaacessa miidiyaa guyyaa har'aa kan isin biraan geenyu boruu mashii fi akkasumas Udii Muusaa Daani'el Tasfaayitii gama ogummaa teeknikaatiin ammoo Barnaabaas Hambisaa fi Oliyaar Badhaasaatu nu wajjin jira isinis haga xumuraatti nu wajjin taasisaniin jenna ajandaa keenya isin beeksifna boruu. Ajandaa irratti marananii dhiyaanni keessaa tokko ajanduma torbee kan akka guutuu biyyaalessaatti ture keessaa tokko dhimma riifoormii diinagdee Itoophiyaa sharafa alaarratti xiyyeeffatu dhiyeenya kana mootummaan Itoophiyaa murteessee sababeeffachuudhaan gabaas miidiyaalee maal jedhan achumaan immoo guyyoonni diinagdee yaada irratti kennaniif akkasumas ammoo haala qabatamaa amma biyya keessa jirurraa kaanee kan dubbannu ta'a jechuudha. Ayyee Udii. Mariin araaraa humnoota hidhattoota bosona keessa afaan qawweetiin qabsoo irratti argamanii fi mootummaa jidduutti itti fufee akka jiru muummichi ministeeraa ibseetii jira. Isa sanbal'inaan laallaa dabalataan ammoo yoo yeroo arganne dhimma muddama baajiddu galeessaa bal'inaan kan laallu ta'a jechuudha. Ayyeen daawwattoota keenya ajandaa kanarratti kan dubbannu ta'a haga xumuraatti waliin turaasiniin jenna. Ajandaa keenya jalqabaatiin dhimma sharafa alaatiin wal qabatee jechuudha. Haaromsa dinagdee gooroo Itoophiyaan tibba kana keessa beeksiftee akka waliigalaatti jiru kan miidiyaaleen idila addunyaas ajandaa godhatanii gidduu kanarratti dubbachaa jiran irraati kan dubbannu yeroo ta'u akkuma beekamu Itoophiyaan erga jijjiirama siyaasaa biyya kana keessatti eegaltee booddee biyyattiin gara biyyoota galii giddugaleessaa argatanitti akka isheen ceetuu fi sochiin taasifamaa ture deeggarsa adda addaa argachuudhaaf illee baankii addunyaa dabalatee jechuudha dhaabbilee arjoomtotaa waliin mariin taasisaa turte jechuudha yeroo dheeraadhaaf fi milkii malee sadarkaa kanarra ga'eeti kan inni jiru haa ta'uyyuu malee muddamni qaala'insa jireenyaa biyyattii keessa jiru immoo jiruuf jireenya lammiilee biyyattii keessa jiranii yerootti hudhee qabee jiru kana keessatti jechuudha sana tasgabbeessuudhaa fi tarkaanfiin Itoophiyaan fudhachuudhaaf dirqamtee jirtu imaammata sharafa alaa irratti qabdu sana fooyyessuu akka inni ta'edha jechuudha kana wal qabatees immoo erga gara maayikiroo ikoonomiitti erga ceetee yookaan dinagdee goorootti ce'uu isheetiin wal qabatee jechuudha. Kanaan dura qabamee kan ture jechuudha. Baankiin addunyaallee walumaa gala jechuudha Itoophiyaadhaaf doolaara biliyeena 16.6 kennee akka inni jirudha kan ibsamee jiru jechuudha. Inni kun mootummaa Itoophiyaatii fi misiraachoo guddaa akka inni ta'ettidha jechuudha kan inni dubbatamaa ture. Miidiyaaleenis immoo akka oduu ammee yookaan baga gammaddan jechuudha. Liidii oduu isaaniillee godhatanii kan isaan gabaasaa turan jechuudha. Gara jalqabaa irratti sanarraatii boru gara Udiin dhufa. Akkuma beekamu torbee kana keessa ajandaa ijoon ture hawaasa biyyattii illee kan beeku akka biyyaalessaatti dhimma riifoormii diinagdee damee sharafa alaa irratti fudhatamedha. Wanni kun akka qaama jijjiirama diinagdee yookiin immoo imaammata diinagdee waliigalaattis kan fudhatamudha. Wanni kun murtoo jabduudha. Wanni kun waan imaammata diinagdee qofa ilaallatu osoo hin taane jijjiirama ayidooloojii biyyattiitillee of keessaa akka inni qabatudha. Hayyoota kaasaa akka turan keessaayyuu waa'ee gabaa bilisaa irratti dhiibbaan guddaan gama kanaan godhama akka ture beekamaadha. Bara 2021 egaa waraanni waliinii kaaba Itoophiyaatti eegaleen asii International Monetary Fund fi baankiin addunyaa liqaa Itoophiyaaf gootu irratti danqaa uumanii yaadota isaan dhiyeessan irratti waliigaluu dadhabuu hordofee ministeerri maallaqaa yeroo garagaraatti deddeebi'anii waliin marataa turan Niiwoorkii hanga Finfinneetti marii waliin geggeessaa turaniiran jechuudha. Rakkinni cimaan uumamee ture. Kun immoo dhumarratti akka fakkaatutti yaanni International Monetary Fund fi baankiin addunyaa dhiyeessaa turan sun injifataa ta'ee Itoophiyaan murtee gabaa bilisaatiin sharafni alaa akka jijjiiramu irratti fudhatte ta'ee uummata Itoophiyaatti himamee jira. Uummata Itoophiyaatti yeroo himamutti akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa baga gammaddan jechuudha lammiilee biyyattiitti himee riifoormii geggeesse kanaan gabaa bilisaatiin maallaqa kanaan dura gabaa lamatti dhiyaataa ture. Inni kun gabaa gurraachaatii fi inni kun immoo gabaa idilee mootummaan kaayeefitti gurguramaa ture kan wal caalu isaayyuu persentii 50 wal caala. Gabaan sun kanaan dura ka ture ifatti beekamaadha. Poolisoonni as qabatanii yaaddattoota naannoo Naashinaal Tiyaatirii kanatti uleedhaan namoota gussaa turan namoota naannoo isaanii jijjiira geggeessan naannoo istaadiyeemii Dullacha amma
dirree masqalaa itti argamu kanatti namoonni hedduun achi baanii kasaan doolaara gurguraa turan gabaa gurraachaan amma immoo gara paaralaalitti deebi'e lachuunsaa akka walitti dhufu ka godhame murtoon akkasii sun darbee jira murtoo kana hordofuudhaan ammoo akkuma murtoon kun darbeen mootummaan Itoophiyaa garaagarummaa sa'aatii 12 keessatti ibsa baaseen mootummaan Ameerikaa kuniin ulfaata garuu ammoo jijjiirama kana nuti siin deeggarra akka inni milkaa'uuf ulfaata ta'ullee akka inni milkaa'uu fi tumsa jabaa ni goona jedhee jira itti aansuun immoo IMF fi liqaa kanaan dura Itoophiyaa irraa qabatee yeroo dheeraaf ture doolaara miiliyoona 3.2 moo akkas kan ta'u Itoophiyaadhaaf biliyoona jechuudha gadi dhiisuu isaa ibsee jira achi immoo baankiin addunyaalleetti aanee walumaa galatti paakeejii deeggarsaa liqii fi akkasumas ammoo kennaa kallattii dabalate kan ammate kaaste biliyoona 16.6 akka ta'u waggaa 3 keessatti hojiirra kan oolu Itoophiyaadhaaf kennitee jirti kanaan wal qabatee ogeeyyoonni hedduu yaadarra kennanii jiran fakkeenyaaf xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad dhimma dinagdee kana ogeeyyota dinagdeetiif isa garuu dursa xiyyeeffannoo guddaa argatuu qabu dhimma nageenyaa keessaayyuu naannoo uummata guddaa qabdu naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessa jiru irratti atoo furmaanni dhufee wayya ka jedhu kaasa jechuudhaan kasaan dubbatanii dabalataan immoo xiinxaltoonni hedduunis yaada kennanii jiran keessaayyuu gabaasni Bloomberg qabatee baay'ee murtoon Itoophiyaan fudhatte kun hedduu ulfaataadha haa ta'uutii garuu yoo xiyyeeffannaadhaan irratti hojjetamee nageenyi biyyaalessaa kan deebi'ee tasgabbaa'u ta'e lammiileen biyyattii carraa hojii bal'aan akka argatan Bloomberg gabaasa jechuudha miidiyaaleen hedduun kanuma bu'uura godhachuudhaan xiinxala mataa isaanii kaanii jiran fakkeenyaaf BBC'n gabaasa isaa keessatti murtoon kun ogeeyyota dinagdee bakka lamatti qoode warri kun ka gaarii jedhanis jira warri kun immoo ka ulfaata jedhanis jira jedhanii jiru kanaan wal qabatee immoo miidiyaaleen hedduun gabaasa baasanii jiran haga irraa qabadheerraati kan hin dubbachuu danda'u waan ta'eef ittaan su'aan immoo udin irraa dubbachuu danda'a. Egaa muummichi ministeera akkuma riiformiin dinagdee kun taasifamuu baankiin biyyoolessaa beeksiseen Itoophiyaan gara riiformii dinagdee guutuudhaatti ce'uu isaanii beeksisaniitu turanii san keessatti faayidaan kaayyoon fooyya'insa dinagdee kanaa maali wanni jedhamu waajjirri muummicha ministeeraa ifaan ifatti kaayatee jira galii mootummaa guddisuu baasii fi hirpha mootummaa bu'a qabeessa godhu sirna caasaa faandii sooramaa irratti jijjiirama hojiirra oolchuu dhaabbilee misooma mootummaa bu'a qabeessaa fi dorgomaa akka isaan ta'an godhu bulchiinsa liqii mootummaa bu'a qabeessa taasisuu fi kan itti fufiinsa qabu godhuu ka jiru yeroo ta'u riiformiin dinagdeedhaa kun ammoo kana duras yaalamee ture erga jijjiiramni siyaasaa biyya keessa dhufe bara 2011 marsaa takka yaalameeti jira fakkaatti. Erga bara 2011 akka bara Itoophiyaatti jechuudha bara 2011 eega yaalame booda hammi tokko jalqaba irratti hojiirra oole amma immoo bara kana guutumaan guutuutti Itoophiyaan karaa riiformii dinagdee kanatti deemtee jiraachuu isiitiitu ifoomee jira. Erga jijjiiramni kun dhufes ammoo jijjiiramni dinagdee marsaa tokkoffaa eega hojiirra oolee asi Itoophiyaa keessatti gama dinagdeetiin jijjiiramni hedduun jiraachuudha waajjirri ministeera muummeedhaa kakaase. Sagantaan kun ammoo utubaa 4 qabaa jaamee jira. Fooyya'insi dinagdee taasifame kun utubaan jalqaba hammattoo imaamata tasgabbii dinagdeetii fi itti fufiinsaan tumsuu ka jiru ture. Lammaffaan ammoo hojiilee kalaqaa fi investimantiitiif haala mijeessuu fi akka isaan dorgomaa ta'aniif guddisuu ka jiru ture. Sadaffaan ammoo oomishaa fi oomishtummaa biyya keessaa jabeessuudha. Afraffaan tajaajila qulqullina qabu fi kan biyyoota ambaa keessatti illee hin tuffatamne akka kennamuuf tumsuudha ja'ameeti jira gaa'e. Kun kanumaan osoo jiru ammoo kaayyoo fi galmoonni riiformii dinagdee kana kaayyoon isaa maali galmi isaa maali ka jiru irratti illee bal'inaan kaa'ameeti jira. Tokkoffaa kaayyoo fi galma isaa keessaa madaala sharafa alaa sirreessuu fi hanqina madaala kafaltii biyya alaa yeroo dheeraadhaaf furuu ka jiru ture kaayyoo fi galma isaa keessaa. Lammaffaan ammoo hammattoo imaammata maallaqaa ammayyeessuun qaala'insa gatii hir'isuu ka jiru ture. Sadaffaan saaxilamummaa idaa furuudhaa fi galii biyya keessaa guddisuun fedhiiwwan misooma keenyaa humna biyya keessaatiin bakka buusuudhaan ammayyoomsuu ka jiru. Afraffaan ammoo hirmaachisummaa dorgomtummaa fi fayyaaleessummaa damee faayinaansii biyyattii cimsuudhaan fuulleeffate. Gama biraatiin ammoo kenna tajaajila mootummaa fooyyeessuudha jechuudha. Utubaa kaayyoon guddaan riiformii kanaati.
Bu'uura kanaan ammoo waggoota dhufan kana keessatti keessaafu waggaa 4 keessatti eega riiformiin dinagdee kun taasifame Itoophiyaan maal eedii kaje'uuf ammoo eega riiformii kana taasifatte maaltu eegama kaje'uuf dinagdeen Itoophiyaa jiddugaleessaan harka 8 ni guddate jedhameeti jira. Tilmaamni kaa'amne qaala'insi gatii harka 10 gad bu'a jedhameeti jira. Gahee galiin yookaan gibirri oomisha waliigalaa biyya keessaa qabu jechuudha. Galiin mootummaan gibira irraa argatu harka 11 ta'a jedhameeti jira. Gahee liqii mootummaan oomisha waliigalaa biyyaatirraa argamu immoo karaa harka 35 ni hir'ata jedhameeti jira. Gatiin daldala argiitii fi alaa galchuutirraa argamu immoo waliigala gara doolaara warra Ameerikaa biliyoona 20tti akka guddatuu fi jedhameeti jira. Investimentiin kallattii ka alaa immoo gara doolaara biliyoona 8tti ol guddisuudha jedhameeti jira. Kuufamni if eeggannoo maallaqa idil addunyaa doolaara biliyoona 10 akka ta'u tilmaamameeti jechuudha. Waggoota afran kana keessatti eega wanni kun hojiirra oole kanaan wal qabatee ammoo lammiiwwanis yaaddoo fi wanta keessa jiran jechuudha. Gam tokkoon doolaarri gabaa liberaalaatiin jechuudha. Gabaa bilisaatiin akka sharafamu godhuun biyyi akka gabaa gurraachaan hin jeeqamne ka godhu ta'us ammoo daldaltoonni faayidaa mallee argachuudhaaf keessaafuu gatii dabalan ka ammoo doolaarri dabalee jira jedhanii usaniituma odeeffannoo sobaatiin mana kuusaa keessatti meeshaa garmalee kuuffatan wannoonni akkasiisan hawaasa irratti yeroo jalqabaa kanarratti dhiibbaan fida jedhamee tilmaamameeti jira. Garuu tura keessa wanni kun Itoophiyaadhaaf akka ogeeyyiin dinagdeetii fi dhaabbileen garaagaraa jedhanitti bu'a qabeessa ta'a. Jalqaba irratti ammoo uummata rakkisuu malaa jedhameeti jira. Gama kiyyaan kanaan wal qabate wanni jiru kanuma jechuudha. Keessaayyuu amma Itoophiyaan amma biyyoota gaanfa Afrikaa keessa jiran keessaatii dinagdeedhaan fooyya'insa akka isheen qabdudha kan hayyooti adda addaa kaasanii. Jijjiiramni Itoophiyaan fudhatte yookaan tarkaanfiin Itoophiyaan fudhatte kun immoo jalqaba kana irratti jechuudha lammiileen hanga addaabti godhan yookaas waan sanaa jin hanga ol baranitti xiqqoo ishee gaaga'amni adda addaa jiraachuu danda'a. Keessumaa dhiyeessii adda addaa irratti namni waan barbaade argachuu irratti miidhaan adda addaa geggeeffamuu danda'aadha kan dubbatamaa ture. Gama biraatiin yoo fudhannee ilaallee uggurri adda addaa meeshaalee biyya alaatii keessumaa impoortii ta'an irratti jechuudha. Uggurri kaa'ameeti kan inni ture jechuudha. Kanaan dura meeshaalee kana galchuu hin dandeessan sharafa argachuudhaa fi mootummaan maal gochaa ture kanaan duratti jechuudha. Waan sadii yookaas waan afur biyya alaatti erguudhaa fi biyya alaatti galchachuudhaa fi dachaasa exportii gochuu sirra jiraata jechuudha. Erguutu sirra jiraata. Kun kan godhamaa tureef maaliif doolaara argachuudhaaf mootummaan kana abbootii yookaas immoo warra import exportii hojjetan irratti jechuudha. Dirqama kaa'eeti kan inni ture jechuudha. Amma inni sun dirqamni sun hin hafa jechuudha. Meeshaaleen kanaan dura uggurri irratti gatamee ture akka salphaatti jechuudha biyya keessa akka isaan galanii fi bilisummaadhaan akka isaan socho'anii carraa kan banu ta'a jechuudha. Inni kuni gama biraatiin ammoo keessumaatii abbootiin qabeenyaa biyya alaatii gara biyya keessa jiran biyya keessa illee immoo warri jiran jechuudha. Keessumaa warri warshaalee adda addaa kaampaaniiwwan adda addaa qabanii inpuutii argachuudhaaf akka salphaatti rakkachaa kan turan jechuudha. Waa biyya alaatii gara biyya keessaatti galchuudhaaf danqamaa kan turanii dhaabbilee isaanii gara cufuutti ga'aniiti kan isaan turan jechuudha. Kanaan dura kaampaanii baay'een gara cufamuutti ga'aa ture. Yaaddoo doolaarri dhibuutiin kan ka'e jechuudha. Amma inni sun hin hafa abbootiin qabeenyaa bilisummaadhaan jechuudha biyattii keessatti akka isaan socho'anii jechuudha hojii isaanii hojjetan investoroonni adda addaallee gara biyya keessaa dhufanii akka isaan hojjetanii fi carraa kan uumu akka inni ta'e jechuudha kan inni dubbatamaa ture. Carraa biraan jiru immoo mootummaan kan inni jechaa jiru jechuudha lammiilee galii gadaanaa qaban baay'een isaanii jechuudha yaaddoo keessa jiru sa'aatii ammaa kana keessatti keessumaa miindaadhaan wal qabatee namooti miindaan jiraatanii wal qabatee yaaddoo akka isaan qabanidha. Mootummaan gama kanaan hojjettoota mootummaatii fi miindaan akka dabalamu kaaseeti kan inni ture. Dhaabbileen dhuunfaarra jiran keessumaa dhaabbileen namooti hiyyee sadarkaa harka qalleeyyii ta'an immoo kana keessatti akkam ta'ana kan jiru yaaddoo keessa galanii jechuudha kan isaan jiranii.
hirphee akka inni godhamu yookaas deeggarsi isaaniif illee akka inni godhamudha kan ka'ee ture. Inni kun egaa tarsiima poolisii mataa isaatii qabaachuu danda'a ta'a. Garuu abbootiin keessumaa ogeeyyoonni hayyoonni dinagdeedhaa isa kanarratti gorsa maaliiti kan isaan kennaa jiran lammiileedhaaf inni jedhamu qabxii ilaalamuu qabudha jechuudha. Gama kanaatiin keessumaati hayyoota dinagdee biyyattii keessa jiran keessaati Dr. Guutuu Teessoo jechuudha waan inni yeroo gidduu kana feesbuukii isaa irratti barreesse waan maayiner jedhamu waan xiqqoo jedhamu keessaati lammiileen waan isaan gochuu qaban kan inni kaasee jiru keessaa namni guyyaatti kophee qulqulleeffatu irraa kaasee saantiibaa kophee qulqulleeffachuuf baasu irraa kaasee of eeggannoo gochuu akka inni qabu kan inni kaasee jiru jechuudha. Itti dabalaan mana nyaataa deemte yookaas shayii dhuddee tiippii kennu irraallee of eeggachuu akka qabdu jechuudha. Tiippii baay'ee kennu akka hin qabne. Alaa nyaatta yoo ta'e illee gara manaatti deebite shiroo danfifattee yookaan waan nyaachuun sirra jiraatu illee manatti qopheeffattee nyaachuu akka qabdu kan inni kaasaa ture jechuudha. Kun amma baasiiwwan xixiqqoo guyyaa guyyaa xiqqaa fakkaatan kun illee hawaasa miidhuu akka isaan danda'anidha jechuudha kan isaan kaasanii turani. Gama kanaan hayyoota dinagdee ilaalchi isaan qaban maal fakkaata boru kanarraati nu dubbadhu keessumaa yeroo akkasii kana keessatti of eeggannoon jiraachuu qaba mootummaanis akka mootummaatti tarkaanfii fudhachuu akka jalqabeedha kan inni kaasee jiru jechuudha. Torban kana keessa warra meeshaalee dhossan irratti dabalii taasisan irratti jechuudha. Yaadota hedduun ka'anii jiran keessaayyuu ogeessa dinagdee keessaa tokko kan ta'e Meerii Tulluunis bal'inaan kaasee jira miidhaawwan dhaqqabanii fi faayidaawwan carraa inni kun fidee dhufu jechuudhaan jala bu'ee ariifatee barreessaa ture Meerii Tulluun jechuudha. Meerii Tulluun akkuma beekamu ogeessa dinagdee jabaadha dargaggeessa. Yaadonni inni kaasaa turan sun baay'inaan yaaduma waliigalaan ka'amaa ture dhumarra miidiyaaleen adda gabaasaa turan. Inni akka balaatti sodaatamu tokko ol ka'iinsa gatiiti. Waa'ee ol ka'iinsa gatiitiin wal qabatee ministeera muummee Dr. Abiyyi addatti ibsa irratti kennanii jiran. Ministeera muummee Dr. Abiyyi yeroo ibsa kennanitti wanti kanaan dura ta'aa turerra wanni addaa uumamee jiru. Murteen nuti fudhanne yoo jiraate tokkummaa gabaa uumne. Kanaan dura biyya kana keessatti gabaa lamatu ture. Inni tokko gabayaa idilee kan mootummaan murteessee ittiin deemu gabayaa doolara tokko hanga qarshii 50 bituu ture. Ka'ammoo kun immoo gabayaa gurraacha ture. Gabaa gurraachaan immoo hanga qarshii 100tti gurguramaa ture. Wanni haaraa uumamee jiru nuti isa san dhiisni akka walitti dhufu goone. Biyya kana keessatti wanti nuti hojjennu keessa boba'aa mootummaan galchaa akka ture ifaadha. Ammas galchaa jirra. Kun immoo xaa'oodha. Xaa'oo mootummaatu kanarraa kan hafe wanni biyya alaatii dhufu hundumti isaatiiyyuu gabaa gurraachaan gurguramaa ture. Baankonni dhuunfaa ifatti himee jira muummichi ministeera. Baankonni dhuunfaa komishinii fudhatanii gabaa gurraacha hojjechaa akka turan komishinii fudhatanii firummaadhaan hojjechaa akka turan nepootizimiin biyya kana keessatti akka inni harka bal'ifatee jiru muummichi ministeeraa ibsanii turan. Kun wanti nuti fudhanne kun murtee kana walitti finnee gabayaan bilisa tokko akka uumamu goone malee wanni nuti wanni haaraan gatii dabalchiisu hin jiru jechuudhaan akeekkachiisanii jiran jechuudha daldaltoota. Kanaaf immoo waa'ee warra gadi aanaa fi galii olaanaa qaban irratti yoo fudhattee ogeeyyoota dinagdee kakaasan inni guddaan warri maallaqa guddaa qaban maallaqa guddaa horachaa deemu. Warri maallaqa xiqqaa qaban immoo achumatti yookiin hin dhaabbatu yookiin gaditti kufaa deemu. Asirratti xiyyeeffannoo barbaada. Nagaan illee keessatti murteessaa kan jedhanii sababa kana. Waan tokko jira koopsentii diimokiraasii keessatti majoriitii ruul manooriitii raayit waan jedhamu jira. Amma wanni kun warri lakkoofsa uummataa bal'aa qaban akka hoogganan warra immoo lakkoofsa xiqqaa qabanis immoo akka mirga argatan mirgi isaanii akka kabajamuufidha kan itti deemu. Wanni dinagdee kana isaanii wal qabate. Itoophiyaa keessatti akkuma beektu namooti qabeenya qaban muraasa. Ka'ammoo kun immoo hiyyeeyyotatu irra baay'ata. Warra galii gadi aanaa qaban irra baay'ata. Warra gadi gadi aanaa qaban kun amma dhufee akka inni minority rule majority abuse akka hin goonedha kan sodaatamu jechuudha. Abuse akka hin goone. Keessatti akka hin miine warra amma galii gadi aanaa qaban kana. Fakkeenyaaf yoo fudhatte namni kanaan dura doolara miiliyoona tokko akkaawuntii baankeetii irraa qabu naashinaal baankiidhaan miiliyoona tokko qabu akka murtoon kun fudhatamee yeroo muraasa keessatti persentii 30 maallaqni Itoophiyaa dandeettiin bittaa isaa gadi bu'e. Kana garuu muummichi ministeera mormanii jiran maallaqni Itoophiyaa gatiin isaa hin laafne jedhanii jiran. Murtoo fudhannee wanni isaa laaffisuu hin jedhanii jiran. Ogeeyyooti garuu kakaasan dhibbantaa 30 gadi bu'e keessaayyuu Reuters ogeeyyota dinagdee wabeeffachuun akka gabaasetti persentii 30 gadi bu'ee jira. Kana jechuun doolara wanni ati qabdu qabeenyi keetii yoo miiliyoona tokko akkaawuntii irra qabaatte 700 gadi si jalaa bu'ee jira jechuudha. Abbootiin qabeenyaa biyya kanaa immoo hafuuroodha. Warra maal jedhan ofittummaa baay'isu waan ta'eef waan fudhatan hundumarratti hiyyeessota irratti fudhatan murtee isaan doolara birrii gadi bu'e kanaaf fudhatan hiyyeessota miidha. Fakkeenyaaf yeroo koronaan dhufe biyya kana keessatti yaadattu yoo ta'e
warri qabeenya qaban waan alaa hanga saanitaayizerii bitanii mana guuratanii hiyyeessa akka hin bitanne godhuutti hanga namni waan haguuggii afaanii kana hin fayyadamneetti godhuutti birii 300 yeroo gurguramee jira jechuudha. Wanni afaan godhannu kun warri qaban du'arraa ooluudhaaf rakkoorraa ooluudhaaf waan barbaadan yeroo isaan fudhatanitti hiyyeessi immoo waan qabuyyuu dhaba. Sababa kanaaf sodaan akkasii jira ka jedhan ogeeyyoota dinagdee kaasanii jiran. Asirratti amma keessumaati amma warri daldaltoota ta'an jechuudha. Amma adoolessa 24 labsame miti wanti kun gara adoolessa torban kanaatti kan inni labsamee jiru jechuudha. Meeshaalee bitamee kanaan dura jechuudha gabaa keessa jiru irratti dabaluun yakka akka inni ta'e. Kanaan dura gabaa keessa jiru jechuudha. Kan kanaan dura gatii kanaan duraatiin bitame irratti ammuma dabaluu jalqabuun isaanii jechuudha. Yaa obeesili kun hin beekama. Biyya kana keessatti akka qabu qabatee fincaa'edhaan malee wanti akkasiin hojjetu. Sababa kanaaf jecha rakkinnoota kanaan wal qabatanii dhufan irratti gorsa garaagaraa kennanii jiran. Ogeeyyooti yeroo kennan ispeeshaalii feemmoonni biyya kana keessa jiran gara guutuu biyyaatti dhaqqaban hedduun isaanii naannuma Finfinnee keessatti kan daangaantu jira. Feemmii kanarratti ogeeyyota dinagdee hedduutu hirmaatee yaada kennaa jira keessattuu haadhu irratti ogeeyyota dinagdee guyyaa guyyaadhaan dhiyeessanii uummata mari'achiisaa jiran uummanni akka hubannoo qabaatu gochaa jiran. Hubannoo uummataaf godhamu keessatti inni tokko mootummaallee ka gorfamaa jiru inni guddaan xiyyeeffannaa akka kennuu fi hordoffii akka godhu. Lammaffaan immoo naashinaal baankiin doolara qabu gabaa bilisaati eega uumeen duubatti akka gadhiisu gara gabaatti doolaarota gadi dhiisee akka inni waan kana to'atu. Yeroo tokko Keeniyatti murtoon akkasii fudhatamee ture. Keeniyatti yeroo murteessan fudhate keessaayyuu baatii Feebruwaarii keessatti gaafa gabaan bilisaa kun uumamu doolaara yeroo tokkotti birrii 160 hanga 80tti dhaqqabee ture. Mootummaan naashinaal baankiin akka doolara qabu gadhiisu kuufama doolara qabu gadhiisu eega godheen duubatti yeroo muraasa keessatti gara 125tti gad deebi'ee jechuudha. Shilingii 125tti gahee muuxannoowwan hedduu qoodanii jiran hayyoon. Kanaan wal qabatee amma fakkeenyaaf Itoophiyaan biyyoota baha Afrikaa ollaa isii jiran keessaa ammaayyuu maallaqni isii wayyaawaa akka ta'edha. Akka Afrikaatti maallaqa wayyaawaa qabdi kan jedhamu fakkeenyaaf kaarensiin isii jabaadha kan jedhamte tokko Tuuniziyaadha. Diiraan Tuuniziyaa tokko naannoo doolara 0.32tti jijjiirama. Sadi ol ka'aadha kan jedhamu hay ruufii tuqee kan jedhame doolara diinaarri tokko diinaara 3 birrii doolara 3 bitamee ture. Amma immoo 0.3tti gad deebi'ee jira. Kan Liibiyaas akkasuma. Amma ollaa Itoophiyaatti irraa amma fakkeenyaaf naafiqaan Eertiraa tokko doolara tokko bituudhaaf naafiqaa Eertiraa 15tu gaafatama. Kana jechuun humni bittaa fi gurgurtaa maallaqaa Eertiraa wayyaawaadha jechuudha kan Itoophiyaa. Fakkeenyaaf Sudaan lachuu Sudaan kibbaatii fi Sudaan tuunillee guddittiillee warri boba'aa guddaa qaban enerjii guddaa gara biyya alaatti erganuyyuu hanga paawundii Sudaanii hanga 130 irra jira. Keeniyaa fudhatte akkasuma 130 irra jira. Inni humni bittaa isaa dadhabaadha kan jedhamu ka Somaaliyaatti naannoo 500 waan ta'e wayiidha. Kan Jibuutiin akkasuma dadhabaadha. Warri kun walitti yoo deebi'amee laallamu ka Itoophiyaa ammaayyuu wayyaawaadha. Wanni kun tarii fiigee guyyaa 2-3tti 200 dhaqqabuu danda'a. Garuu immoo yoo naashinaal baankiin doolara fi harkaa qabu gadhiisee jedhee deebi'ee akka inni tasgabbaa'uu danda'u ogeeyyiin dinagdee gorsaa jiran. Wanni addatti immoo godhamuu qabu namoonni biyya kana keessatti amantaa qabaniin hanga danda'ametti amantaa qabaniin. Wanni qaala'insa jiruutti wal qabatu biyya jeeqa. Qaala'insi jireenyaa biyya jeeqsuu danda'a. Fakkeenyaaf yoo fudhatte Keeniyaatti wanni uumame qaala'insa jireenyaati ka uummanni moqorqoraa distii waan qabu gadi qabatee mootummaatti kan qolle. Naayijeeriyaa illee seemaas rakkinni akkasiitu uumame. Sudaanii kan hanga ammaatti jeequmsa olaanaatti galchee daabboo irratti saantimii dabalamuu isaa hordofeeti. Wanni kun walitti deebi'ee dhiibbaa kan hordofsiisneef biyyatiyya jedhee namni akka hojjetu gorsuutu irra jiraata. Ogeeyyiin dinagdee miidiyaaleen namni miira biyyi tuntiyya biyya biraatti deemuu qabu jedhee akka saamicharraa of qusatu. Biyya kana keessatti saamichi gurraa fi ila baasee fulla'e. Namni kan qabu kan qabnerraa hiisisee fudhachuu yookiin immoo isuma qabutu waan diqqoo harka namaarra jiru fudhatee nyaachuutti ka'ee jira waan ta'eef kun to'annoo jala oolamee lammiileen biyya tanaa ila tokkoon akka yaadan sammuu tokkoon akka yaadanuu fi rakkina biyya kana dhufuuf deemu kan akka ittisan godhanii gabaa murtoo amma mootummaan fudhate kanarratti ammoo xiyyeeffannoo kennanii itti gargaaramanillee carraan hojii hedduun uumama. Fakkeenyaaf qabxii langafaa Udina si kaasaa ture keessaa inni tokko namni tokko kanaan dura maallaqa bitee gurguruu kan danda'u kaarensiiwwan biyya alaa bitee gurguruu kan danda'u baankota dhuunfaa dabalateeti. Amma immoo namni dhuunfaallee eeyyama baafatee naashinaal baankii irraa maallaqa bitee gurguruu danda'a. Gara carraa hojiitti jijjiiruutu namarra jiraata malee waan kana gara carraa badiitiif saamichaatti jijjiiruurraa odoo of qusatanii kan jedhamu akka yaadaatti otoo kaasne kan jedhamu. Keessumaati amma Itoophiyaan maallaqa doolaraa haga kanaati kan isheen argattee jirtu.
biyyattii keessa amma doolaara biliyeena 16.6 argame kuni maalirra oola maaltu ittiin hojjetamu tura jiraata lammiilee galii gadaanaa qabanii fi hagam isaan qaqqabuu danda'an ni jedhamu qabxii mootummaan itti yaaduun irra jiraatudha jechuudha keessumaatii gama lammiilee galii gadaanaa qaban irratti jechuudha xiyyeeffannoo guddaan hin jiraatu yoo ta'e wanta ollaa keenyatti argaa turre Keeniyaatti Naayijeeriyaatti argaa turre kun mudachuu danda'a jechuudha lammiileen waan nyaannu dhabne warri Naayijeeriyaa amma kan isaan hiriira ba'anii fi mormii dhageessisaa jiranii fi distii mataatti baadhatanii bakka beelofneerra hafuura baafachuu dadhabne jedhanii kan isaan iyyaa jiranii fi sababa qaala'insa jireenyaarraa kan ka'edha jechuudha. Karaatti kan isaan baase rakkina malee namni amma fakkeenyaaf itti si guutuudhaaf kan Naayijeeriyaatiin wal qabatee kanaan dura mootummaan deeggarsa godha ture fakkeenya boba'aadhaaf deeggarsa ture mootummaan amma deeggarsa sana kaase deeggarsa akkuma inni kaaseen gatiin boba'aa takkumaan fiigee qaala'insi jiru biyyattii duraan 30 ture ariifatee 40 irra dhaqqabee jechuudha. Afrikaa keessa lakkoofsi uummataa guddaa kan qabdu Naayijeeriyaadha. Biyya dhageettii guddaas qabdudha Naayijeeriyaan. Diinagdeen isii akkasuma guddaa kita baay'ee. Gaafa inni akkasitti ol ka'uu lammiileen biyyattii akka wanni kun deebi'ee gabbaa'u. Deeggarsa na deebisiidha kan isaan keessaa deeggarsa boba'aadhaaf godha. Amma mootummaan Itoophiyaa fuulii deeggarsa godha boba'aadhaaf. Anatu galcha jedhee jira mootummaa Itoophiyaatu galchaa jira baay'ee boba'aa biyya kana keessa jiru. Isarrattuyyuu saamichi uummatee innaan mootummaan maal godhee akka karaa digital ta'e qofaan boba'aan gurguramu jarkiinatti akka boba'aan hin waraabamne godhee yaalii gochaa jira mootummaan kanaan wal qabatee amma kan Naayijeeriyaa kanaan wal qabatee uummanni Naayijeeriyaa sababa hanni saamichi baay'ee malamaltummaadha biyya kana keessatti firummaadhaan nepootizimiidhaan hojjechuu saamichaan yookiin immoo malamaltummaadhaan hojjechuun qaala'insa jiruu sammuu uummatarra baasee innaan uummanni maal jedhe mootummaa biyyattiin let Nigerians can breathe jedhaniin gadi baanii hafuura haa baafannuuti. Hafuura nu baafachiisi nu fixxee beelaan dheebuun nu fixxee nuti qaala'insa jiruuti mataan nu ho'eedhaniiti gara hiriira gadi baanii mootummaa biyyattii gaafatan jechuu barbaade. Gara oodiittan dhufa oodii kanarraati xiqqooshee waan itti dabaltu jiraate dubbadhu achii booddee gara nageenya biyyoolessaatti kan ceenu ta'a jechuudha. Keessumaatii amma gama riifoormii dinagdee kanaan wal qabatee jechuudha hubannoon jabaan uumamuu danda'u turre jiraata jechuudha akka ammaa siitii boruun kaasa irratti hubannoon hawaasaa hin jiraatu yoo ta'e gorsii hayyoota dinagdee baay'ee murteessaa kan ta'edha jechuudha. Hawaasi yoo kana ta'uu dhaabate keessumaa to'annoon gaafa kamisaadha mootummaan tarkaanfii fudhachaa ture tokko qaba namoota meeshaalee dhoksan yookaan waan kanaan dura kuufatanii turan irratti jechuudha. Akkan gurguramne dhorkii isaan ka'an irratti jechuudha. Finfinnee keessatti dhaabbileen daldalaa 71 kanneen meeshaa irratti gatii dabalanii fi kanneen meeshaalee istoorii garaagaraati mana kuusaa garaagaraa keessatti dho'isaa turan irratti tarkaanfii fudhatee jira. Manni isaanii jalaa shagamee jira, jalaa saamsamee jira. Isaan san ammoo seeraan gaafatamu jaamee jira. Muummichi ministeeraa amma marii dhimma riifoormii dinagdee kanarratti addatti qaama garaagaraati wajjin taasisanii turan irratti ministeerota wajjinis taasisanii turan irratti aangoota olaanoo qondaalota mootummaatii fi qaama garaagaraati wajjin taasisan irratti qaama dhimmi ilaallatuuf namoota seeraan ala gatii dabalan yookaan ammoo meeshaa kararraa maksan carraa riifoormii dinagdee biyya keessatti uumame kan akka carraa ittiin qaxxaamuraa duroomanitti yookaan ammoo saamichatti fayyadamuun abbootii qabeenyaa yookaan ammoo daldaltoota tarkaanfii akkasii isaanii fudhatu yookaan ammoo carraa akka carraa fudhatee riifoormii dinagdee Itoophiyaan taasifatte kana itti deeman argamnaan qaamni dhimmi ilaallatu kallattiin seeraan akka gaafatu ajaja dabarsanii akka jiran dubbatanii jiranii kan ammoo jaluma sararanii dubbatanii maaliifi kaayyoon keenya akka muummichi ministeeraa jedhanii turanii kaayyoon keenya namoota galii gadaanaa argatan akka isaan ragalfatan godhuudha malee akka lammiiwwan biyyattii ka gatii galii gadaanaa argatanii fi namoonni miindaan jiraatan namoonni harka qalleeyyii ta'an akka isaan ibidda qaala'insa jireenyaa kana keessa gubatanii fi miti waan ta'eef jijjiiramnummaan ta'e tokkollee hin jiru adeemsi riifoormii dinagdee adeemsa carraa daldaltoonni yookaan ammoo qaamni muraasni itti saamu osoo hin taane ammoo carraa dinagdee biyya kana gara fuula duratti oofuuti waan ta'eef malee dhimma akkasii kana namoonni oofan irraa of qusachuu akka qaban waamicha taasisanii jiran jechuudha. Keessumaatii amma gara ajandaa keenya sattaanutti ceenaa qaala'insa keessumaa dinagdee goroo sharafa alaatiin wal qabatee riifoormii dinagdee Itoophiyaan eegalte kanaaf yaaddoo guddaan jiru tokko jechuudha. Nageenya keessumaa
hawaasni bakka nageenyi hin jirre jiran akka garaatti ba'anii daldalachuu hin dandeenye, ba'anii qotachuu hin dandeenye, wantooti baay'een isaan argachuu qaban immoo gabaarraa ta'ee jiru keessatti jechuudha. Hawaasni kun miidhamuu danda'a jechuudha. Namooti adda addaa jechuudha yooti dinagdee adda addaa kan isaan kaasan hin jiraata. Keessaayyuu naannoo qaamonni hidhatanii socho'an keessa jiran naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti jechuudha. Hawaasni baay'een dinagdee isaa duriitti hin jiru, biizinesii isaa duriitti hin jiru, akka duriitti ba'ee galuu hin jiru. Kanaaf jecha immoo tasgabbiin jiraachuu danda'u tura jiraataadha. Nageenyi yoo jiraachuudhaa baate hawaasni biizinesii isaatti deebi'uudhaa yoo baate qotachuu nagadachuudhaa yoo baate rakkoo walxaxaa keessatti kufuu danda'a. Hawaasni kun jechuudhaan kan isaan kaasanii jiranii sanarraa waan qabattee jirtu waan itti daatuudha. Kanuma wal qabateeti muummichi ministeeraa riifoormuma dinagdee kanaan wal qabateeti yeroo dhimma riifoormii dinagdee kanatti qondaalota mootummaa isaanii olaanaa wajjin mari'achaa jiranitti dhimma nageenyaatiin wal qabatee riifoormiin dinagdee kun guutumatti hojiirra ooluuf nageenya akkaan murteessaadha biyya kana keessatti. Kanaaf ammoo mootummaan nageenyaaf dursa kennee hojjechaa akka jiru dhimma nageenyaa kanarra yeroo aannetti riifoormiin kun yoo biyya bakka qabate yookaan ammoo kan hojiirra oolu ta'e guutumaa guutuutti biyyattii keessatti jijjiiramni dinagdeen yookaan ammoo riifoormiin dinagdee kun kaayyeeffate itti seenne lafa qabachuu ni danda'a kaja'u kaasanii kanaan ammoo kana dura hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan isaanii Abaawo Shanee Jeewaamoo wajjin Zaanzibaaritti marsaa jalqabaa Taanzaaniyaa marsaa lammaffaa ammoo Daarussalaamitti mari'ataniiti turanii deemsisan ammoo achumaan akka citeen hafinii fi harka lafa jalaatiin qaama hidhattootaati wajjin mariidhaatti akka jiran naannoo Amaaraa keessas ammoo hidhattoota fiinxaaleeyyii faannoo fiinjanii wajjin mootummaan akka mariidhaatti jiru kaasaniiti jiranii gaagaamni qaaleensa jireenyaa kana naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti irra caalaadhaatti fide nagaa dhabiinsaa fi tasgabbiinsa dhabiinsa naannoo lameen kana keessatti jiru. Naannoon lameen kun maaliif murteessaa jennee yoo ilaalle Oromiyaan magaalaa guddoo biyyattiitii fi magaalaa guddoo isii dabalatee jiddugala dippiloomaatootaati, jiddugala dhaabbilee daldala biyyaa gurguddaadha, teessoo kaampaaniilee gurguddaadhaati. Akkas ammoo bakka ambaasaaddorootaa fi bakka bu'oonni ergamoonni dhaabbilee idil addunyaa hedduun gaazexeessitoonni akka ba'a Afrikaatti magaalaa tana mandheeffatanii jiranii akka Afrikaattis teessoo gamtaa Afrikaa dabalatee dhaabbilee hedduu as jira. Kana wajjin nageenya Oromiyaadha, nageenya biyyaati, nageenya gaanfa Afrikaati. Sababa nageenya Oromiyaa jeeqamuutiin ammoo biyyattiin waggoota 5 dabaran kana keessatti waa hedduu dhabdeeti jirti. Qaaleensi jireenyaa kunis sababa kanaaf tokko kan mudatee jiru riifoormiin dinagdee kunis lafa qabaachuudhaaf ammoo nageenyi dursa argachuu qabaa kajanis muummichi ministeeraa kanumaaf fakkaatti bifuma wal fakkaatu ammoo naannoo Amaaraa keessas ammoo waraanni kaabaa akkuma qabbanaa'een achitti waraanni biraa banamuun mootummaadhaaf mata dhukkubbisteeti jira jechuudha. Maaliif dhimma dinagdee lafa qabachuutiin alattu hawaasni san nagaan bubbee galuu hin dandeenye namni yoo oomishni biyya keessaa hin jiraanne ka alargii ergitee kara biyya alaatitti ekspoortii goote galii doolaar itti agartu haafu'i kanuma nyaatanu lammiiwwan if danda'uu dhabaniiti jiran jechuudha. Oromiyaa bakka garaattis namni waan nyaatu hanga qotatee lafa magariisa lafa yoo itti facaasan si magartu sanirra namni hanga waan nyaatu qotatee waan bulu dhabuutitti deemee jira. Sababa kana ammoo akka danqaa ittiin taaneef waan kana kaasaati jirra janiiti jiranii mari'achaati jirra janiiti jira. Marii kana garuu muummichi ministeera qaamni hidhatee bosona jiru kun gosa garaagaraa waan ta'aniif kamii wajjin akka mari'annu wallaallee janii kamii wajjin akka mariitti jiranis ammoo ifatti hin dubbanne jechuudha. Amma asirratti dubbiin maali? Muummichi ministeera qaama hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ka bosona jiru kanuma marsaa jalqabaa gosa lama akka isaan ta'an Taanzaaniyaa wajjin mari'atan sanii wajjin marii jirammoo ka biraati wajjin keetu shakkii nama keessa fidee jira jechuudha. Kafaannoodha ifaan ifatti as ba'anii wal dhukaasaa jiranii wal ajjeessaa jiranii wal fixaa jiranii mootummaanis ammoo obsaan akka isaan tokko ta'u wajjin mari'achuudhaaf gaafachaati ture. Qaama wajjin mari'ate muummichi ministeera dubbii isaanii kanarratti ifatti adda baasee hin dubbanne jechuudha. Hidhattoota wajjin mari'achaa jiraachuu malee. Inni kunis amma boru gara keettan dhufa. Nageenyi waarawaan akka hin dhufne yookaas immoo nageenyi amansiisaan akka hin dhufne waan gufuu ta'u keessaas tokkodha jechuudha. Amma qaama tokko wajjin araara goote fixadheera jettee
gaafa gara hojii keetti gaafa deebitu qaamni biraan immoo hafeera taanaan rakkoo kan biraan ammallee itti fufee jira jechuudha. Tasgabbiin hawaasa kanaa yookaan uummata kanaa ammallee yaaddoo keessa kan galu ta'a jechuudha. Mariin hin ta'a taanaan guutummaadhumatti jechuudha qaamoti hundumtuu walii galanii mariidhaan jechuudha araaraan wanti furame hawaasni kun gara boqonnaa amansiisaa ta'etti ce'uu danda'u tura jiraata. Keessaayyuu yerootti amma sharafa alaatiin wal qabatee keessumaa Itoophiyaan dinagdee riifoormii dinagdee haaraatti yeroo seentutti immoo isa duraan ture irratti iyyuu hawaasni jiraachuu danda'an jiru. Haaluma dinagdee sochii dinagdee kanaan dura turettu hawaasi miidhamaan jira. Gaafa jijjiirama haaraatti gaafa ceetu immoo boqonnaa haaraa gaafa jalqabdu immoo hammam hawaasi kun miidhamaan ni jedhamu qabxii itti yaadamuu danda'udha jechuudha. Keessumaatii yeroo darbe biiroon fayyaa Oromiyaadhaa kan isaan kaasanii turan keessaa Oromiyaan persentii 91 ol bookee busaatiin weeraramtee akka jirtu kaasaniitti kan isaan turani nageenyatti dabalatee jechuudha. Bookeen busaallee keessumaa gara lixa Oromiyaatti amma gabaasaaleen adda addaa ba'an kan isaan argisiisanii hawaasni manuma yaalaa akka inni taa'udha hojii dhiisee qonna isaa dhiisee qotachuu haramachuu dhiisee mana yaalaa akka inni jirudha. Akka jirutti jechuudha. Humni hojjechuu danda'u, humni qotuu danda'u, humni haramuu danda'u, humni biizinesii hojjechuu danda'u busaadhaan weeraramee torban tokko mana taa'ee torban lamamuu mana yaalaatti akka inni dabarsaa jirudha. Hojii isaa dhiisee hojii hiikee jechuudha. Inni kaan ijoollee isaa mana yaalaatti yaalchisaa akka inni jirudha. Inni kaan haadha manaa isaa, inni kaan immoo dubartoonni immoo abbaa manaa isaanii yaalchisuu irratti mana yaalaatti birrii isaanii, maallaqa isaanii, yeroo isaanii gubaa akka isaan jiran yaaddoon caalullee dhufaa akka inni jirudha jechuudha kan himamaa jiru. Ministeerri fayyaa immoo akka himetti bookeen busaa sadarkaa weerara jedhamurrallee hin ga'in jira jechuudhaan kan inni ibsee jiru. Garuu akka naannoo Oromiyaatti rakkoo guddaan akka dhufe jechuudha. Haara'umsa riifoormii dinagdee kana keessatti wantooti kun walitti hidhamanii jireenya hawaasa kanaa garamitti geessuu danda'u ni jedhamus qabxii xiyyeeffannoo itti kennamuu danda'udha. Amma Itoophiyaan doolaara biliyeena 16.6 argatte gaafa jedhamu dhimmoota kanaaf illee xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaa akka inni ta'edha jechuudha. Qoqqoodinsa baajetaa irratti jechuudha waan hawaasa kanaa itti yaadamuu akka inni qabudha jechuudha gama kanaati. Udii waa hedduu kaasee jira dhimma nageenyaatiif wal qabatee hidhattoota waliin mari'achuuf illee garee kan waliin akka mari'achaa jiran akka rakkatanidha. Gareen 2-3 ta'uu isaanii hordofee kan muummichi ministeeraa kaasan kun Itoophiyaa fi waan baratamedha. Itoophiyaan natti fakkaata akka ilaalcha kiyyaatti Itoophiyaan haadha ijoollee abbaa buddeena hedduu qabdu guddisaa jirtu fakkaatti. Amma fakkeenyaaf yoo fudhatte wanni ibsi kennamu asuma guloo gulaasi dhiyaate ibsi kennamu kan wal faallessu ta'a. Asuma mootummaa ijaaramee jiru kana keessatti warri mootummaa waliin ijaaran kun manneen mana dhaagalanii jiru. Kun immoo mootummaa ta'anii itti fufanii jiran. Warrumti qaangoorra jiru biyya waliin galle keessatti hidhattoota akkamitti walii galan. Fakkeenyaaf ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa irraa kenname. Biiroon fayyaa Oromiyaa biiroo guddaadha. Biiroo bajetii guddaan Oromiyaa keessatti ramadamudha. Biiroo immoo xiyyeeffannoodhaan irratti hojjetamu daataan guyyaa riikeerditti godhamudha. Biiroo hunduma keessa daataan guyyaadhaan hospitaala Naqamteetti buufata gadi aanaa ganda keessa jiru irraa kaasee hanga hospitaala Harar jiruutti guyyaatti riikeerdi godhama. Wanni uumamu. Dhukkubsataan tokko yeroo dhufe dhukkubbii akkamii akka inni qabu waan addaa inni qabatee hardhuma riikeerdi godhama hardhuma dhufee Oromiyaa gahee odeeffannoon wal jijjiiramaa jechuudha. Biiroon fayyaa Oromiyaa caaffee Oromiyaa miilana taa'e irratti Oromiyaan 91 weerara bookee buusaatiin qabanteetti. Dhukkuba bookee buusaatiin qabantee jirtu hin jenne baay'ee biiroo fayyaa weeraraan qabanteetti. Ministeerri fayyaa federii immoo Itoophiyaa keessatti weerarri dhukkubni bookee buusaa sadarkaa weerara jedhamu irra hin geenye. Finfinnee keessatti yoo gahuu dhabaate illee namoonni rakkataa jiru. Wallaggatti waan uumame waliin beekna. Gabaasaalee dhiyaataa turan. Hogganoonni buufataalee fayyaa maal jedhanii gabaasaa turan. Hanga itti gadi ba'anii nama keemikaala akkasii buufni akkas goone waan wal dha'uu ibsa. Muummichi ministeeraa yeroo kaasanitti waan dhaga'uuf illee nama sodaachisu tokko kaasan keessa tokko waa'ee hidhattoota humnoota Tigraay waliin jirudha. Humnoota Tigraay waliin yoo diqqate tuttuqaatiin walitti bu'iinsa mootummaa federaalaa waliin uumuu danda'u 5 ol raawwatameera muummichi ministeeraa 5 ol obsinee jedha hunduma isaatu obsinee gara hamaatti nu geessa jenne marii yeroo 10 geggeessine akka wanti kun wal dhabatti nu geessine goonee jirra. Look haga itti biyyi kun itti badiidhaaf of geessaa jirtu jechuudha. Naannoo Tigraayitti amma bakka lamatti qoodamanii humnoonni Tigraay kan dura tokko ta'anii mootummaa federaalaa bakka lamatti qoodamanii walitti iyyaa jiru. Sadarkaa miidiyaa hawaasaa gubbaatti jechuudha. Kan humnoonni naannoo Amaaraa immoo faannoon bakka lamatti qoodee walitti dhukaasee wal ajjeesaa jira. Miidiyaadhaan gadi ba'anii wal arrabsaa jiran.
Oromiyaa keessas siruu waanuma akkasitti dhalatee argaa jirra jechuudha hidhattoota bosona jiran walii wal qabate. Wanni kun deemee eenyu walii uummata kanaa fi yeroo aara galfii uummata kanaa akka hin jirre nama agarsiisa jechuudha. Uummanni kun yeroo aara galfii akkana kan asiin qaaleensa jireenya asiin immoo hidhattoota irratti wal jijjiiranii irratti aangoo wal irratti barbaaduudhaaf jedhanii uummata kana balaadhaaf saaxilaa jiru jechuudha. Akkuma amma Udiin asii kaasee gareen mootummaa waliin marataa jiru isa kam akka ta'e kan nama shakkisiisu jechuudha. Kan nama shakkisiisu. Ati listi yoo xiqqaate warroomtu qawwee fudhatanii mootummaa dhukaasaa jira afaan tokko dubbatu isaanirra jiraata. Fakkeenyaaf biyya kana keessatti wanni himamaa ture seenaan biyya kana keessatti himamaa ture hedduun isaa dhugaa akka hin taane akkuma guyyaa dhallatti nu bari'aa deemuu argaa jirra jechuudha. Baay'een isaa seenumti biyya kana himamaa jiru. Akkuma kana boruusi waan amma raawwatamaa jiru dhaloota boruutti himaa deemu. Waa'ee amma riiformii dinagdee kanaan wal qabatee muummichi ministeeraa wanni isaan kaasan waa'ee nageenyaatiin wal qabate wanni isaan kaasan waanuma furamuu qabu waanuma obsuma akka jedhan sanii obsanii jiran ta'e muummichi ministeera akkuma obsanii darban sanitti waan obsame hundi bira dabaree riiformiin kun akka lafa qabatu godhuu fi yaada gara tokkootti deebisuudha. Imbaasiin Ameerikaa ibsa isaa inni argiteeffachuutti Finfinnee jiru hin ulfaataa jedhe garuu immoo ni deeggarraadha. Kasaan jedhan ogeessi dinagdee hedduun amma fakkeenyaaf peel ogeessi dinagdee yuunivarsiitii Oxford tokkos akkasuma jedhe Bloomberg irratti yaada kenneen hin ulfaata garuu immoo yoo successfully irratti hojjetame ciminaan irratti cichoominaan irratti hojjetame wanni kun uummata biyyattiitiif waan gaarii ta'a guddina dinagdee Itoophiyaa gara fuula duraatiif muummichi ministeeraa yeroo tokko yaada waan isaa irratti dubbatan hin beeku miidiyaa irratti argeetu haasaa isaanii bara 2017 jedhan bara 2017 Itoophiyaan biyya badhaatu akkasiin taatu kun nurraa fagaatee hin jiru wagguma tokko akkam fagaattu inni nurraa hafu jechuudha biyya badhaate akka taatuuf jabaannee hojjechuutti jirraadhan jijjiirama yeroo sana mul'atu hojjechuutti jirraadhan amma immoo wanni adeemamaa jiru kun yoo hundumti nama tiyya jedhee fudhatee irratti hojjetee balaa guddaa akka inni hordofsiisu ogeeyyoonni dinagdee himaa jiranii jechuudha kadhimma nageenyaatiin wal qabatu waggaa 6 ol irratti dubbatame jijjiiramni tokko dhufuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf International Monetary Fund fi IMF fi World Banking bara 2021 irraa kaasee kan isaan Itoophiyaa liqii dhoggatanii sirna liqii Itoophiyaa rakkoodhaaf saaxilanii marii yeroo hedduu barbaachisee sababa wal waraansi kaaba Itoophiyaa jiruu fi Oromiyaa keessa waraanni ture. Sababa inni ijoon isaan kaasan kan jalqaba nageenyaaf bakka kennaadha. Qawwee ittiin bitattu Itoophiyaa dhoggaa turan. Amma immoo hidhattooti asiin Oromiyaa keessatti asiin naannoo Amaaraa keessatti rakkinni Oromiyaa keessa jiru rakkina laayyoo miti rakkina salphaatti ibsamee dabaramuu miti rakkina kana keessatti ani immoo irratti qaala'iinsi jiru jijjiiramee qonnaan bulaan dhufee soogidaloo isaatii bitu yoo inni birriidha dabalamee arge danda'e bitachuu dhiisuu danda'a sukkaara bitatee majjaanii ittiin fooqqisu yoo dhabe horsiisee bulaan rakkinaaf saaxilama sadarkaa kanatti gadi yaadamuu qabu abbootiin qabeenyaa taphni isaanii shira ta'ee jira baay'ee abbootiin qabeenya Itoophiyaa keessa jiran guutumatti kan sakatta'amu malanidha. Ogeeyyoti dinagdee muummichi ministeeraa ifatti kakaase. Pireezidaantiin baankii komishinii fudhatee gabayaa gurraachaan daldalaa ture jechuun waaddaa jisimiin maan jechuudha kun. Pireezidaantiin baankii komishinii fudhatee gabaa gurraachaan daldala. Afi immoo pireezidaantii baankiiti. Naashinaal baankiidhaan hoogganamu. Asii deebitummaa aangawooti mootummaa uummata malamaltummaadhaan mataa naannessan wanni tokko raawwatamuudhaaf Itoophiyaa keessatti bilbilaan malee ta'uu diddiide. Bilbilaan mari'atta. Bilbila immoo kan ammoo qabatee hoogganaa kan jiru mootummaa Itoophiyaati. Yeroo namni saamicha gana gahu raawwatamu bilbila tokko hoogganoota olaanoo kanallee yoo xiqqaate hoogganoota olaanoo maaf hordofamee ta'u jala hin galle namni kun. Abbootiin aangoo malamaltummaadhaan uummata joonjessu. Warri dinagdee ogeeyyii dinagdee kan faayinaansii hoogganaa jiran immoo faayinaansii irratti gabaa gurraacha daldalu. Muummichi ministeeraatti ifatti dubbate nuu miti. Gabaa gurraacha hojjechaa turan. Abbootiin qabeenyaa immoo shira dinagdee dalaganii huusaa qaban waan uummataa fi dhiyeessa jedhanii itti kennan manatti maffatanii uummata dararaadhaaf saaxilu. Eenyuun jiraata uummanni kun? Abbootii amantaatiin jiraata? Abbootii amantaatu macaafa qudduusii yookiin immoo macaafa qulqulluu yookiin immoo quraana itti dubbisee uummata kana jiraachisa nyaachise. Maaltu godhama biyya kana keessatti? Dargaggeessi maal haa ta'u? Dargaggeessi hojii hin qabne waggaa jaaf hojii dhabee mana katee'aa jiru maal ta'u dargaggeessi? Hin fuudhee bultiin ijaarratu dargaggeessi? Jireenya fooyya'aa jiraachuun barbaadu? Dargaggeessa kanatti irratti hojjetu taanaan eenyummoo dhaloota gara Itoophiyaa natti jettu Itoophiyaa waan deemaa jiru biyya kana keessatti waan fokkisaadha baay'ee. Keessumaati amma gama haala amma riiformii dinagdee eegalame kana jiru kanaatiin jechuudha. Keessumaa gama carraa hojii uumuutiin baay'ee xiyyeeffannoo guddaan uumamuu tura jiraata. Amma barattoota baay'een
eebbifamanii yuunivarsiitiidhaati kolleejjii adda addaa irraati ba'aadha kan isaan jiran. Ijoolleen baratan humni dargaggeessaa baratee jiru kuni biyyattii keessatti jechuudha biyya kooti jedhee jiraachuudhaa fi atliistii waan ittiin jiraatu qabaachuu danda'u tura jiraata jechuudha. Yoo ta'uudhaa baate loodii guddaan amma hawaasatti dabalameera. Kanaan dura amma yuunivarsiitiitu sooraa ture ijoollee kana. Yuunivarsiitiin amma gara barataa sooree yookaas immoo nyaachisee barsiisuu dadhabuu irra ga'ee jechuudha kan inni jiru. Yuunivarsiitii baay'een amma barataa hin fudhadhu kan jedhan illee sadarkaa ga'an irra ga'aniiti kan isaan jiran jechuudha. Ijoolleen achi baratanii bara kana barataa baay'ee yuunivarsiitiin amma eebbifamaan yuunivarsiitiin akkasii barataa manaa eebbisee MA'dhaan digiriidhaan waan adda addaatiin eebbifamanii ba'aniiti kan isaan jiranii. Ijoolleen kun deebi'anii maatii irratti ba'aa ta'u yoo ta'e ammas rakkoo guddaa jira jechuudha. Keessumaatii mootummaan yeroo akkasii kana keessatti jechuudha dargaggoota xiyyeeffannoo addaa kennuu danda'u tura jiraata jechuudha. Abdiin jiraachuu qaba jechuudha namni jiraachuudhaaf biyyattii keessatti udii waan itti dabaltu yoo jiraate itti dabalte gara ba'aa giddu galeessaarraa waa xiqqoo daqiiqaa lama dubbanne goolabna sa'aatiin keenya deemeera. Okay, kanarratti illee wanni itti dabalu hedduun jirtu dhimma nageenyaatiin wal qabatee mootummaan marii nageenyaa itti jiru kana bifuma kanaan cimsee ummataaf illee ammoo ummanni qaaleensa jireenyaa kana wanni itti dhale tapha geemii gama malaammaltummaatii fi gama abbootiin qabeenyaa shira dinagdee irratti halkanii guyyaa xaxan kana hin beekan. Ummanni keenya rakkoon isaa guddaan akka oomishatee qonnaan bulaadha biyya kana harka caalaanii qonna isaa qotatee akka inni hin bulle keessa taasisaa jiru rakkoo nageenyaatiif rakkoo nageenyaa qofa. Sanii ala ammoo qonnaan bulaan keenya harka nama kamiituu taa'in eeggatu waan ta'eef rakkuma nageenyaa kanaaf dursa kannee muummichi ministeeraa akkuma jiran kana jecha afaan isaaniitii beekan hojiirra oolchanii nagaa kana yoo buusan dinagdeen biyyattiidha wanni taatu hin jirtu san boodarra ammoo xiyyeeffannoon biyyaa akkuma biyyoolessattuu dhimmi nageenyaa sii furamnaan dhimma dinagdeetii fi dhimma fayyaa hawaasaatirra kaattaa dhimmi nageenyaa furamnaan dhimmi fayyaatis sanumaan wal qabata dhimmi dinagdeetillee sanii waan wal qabatuuf bifuma kanaa yoo itti fufee kanuma jedhu yaada qaba. Ayye ba'aa giddu galeessaarraati xiqqoo nu kaasii. Egaan dhimma ba'aa giddu galeessaatti wal qabate egaa ajajaan olaanaan garee Hizbollaadha humna qilleensaatiin Israa'el galaafattee fi addatti immoo keessaafuu hoogganaan damee siyaasaa olaanaan Hamaas Ismaa'il Haniyyaa egaa magaalaa guddoo Iraan Teheraan keessatti ajjeefame dhimmi ba'aa giddu galeessaa daran tokko wal xaxaateeti jira. Akka seera idil addunyaatti silaa nama manguddummaa ta'aa jiru yookaan ammoo paartii siyaasaa tokko bukkee qondaala siyaasaa dippiloomaasiidhaan hojjechaa jiruu fi kaaraaraan fuulaa fuulattis ta'u qaama sadaffaa wajjin teessanii haasoitan hin tuutu biyya keetu daangaa biyya keetii keessaa yoo jiraate jechuudha hin tuutu kunis biyyuma keenyaa hidhattoonni bosonaa fuudhamanii achi geeffamanii wanta ta'aa turan kun san agarsiisa adeemsuma idil addunyaati garuu Israa'el faallaa sanii deemuudhaan hooggana damee siyaasaa nama buleessa jaamuu fi nama garee Hamaas kana keessatti qooda olaanaa qabu irratti tarkaanfii isiitu fudhate Iraan jetteen ajjeefameeti jira. Namni kun ammoo qondaalli siyaasaa kun ajjeefamuun mariin araaraa kun gufuu mudachuu mala wayita jaamaa jirutti ministeerri dhimma alaa Ameerikaadha Antooni Bilinkan yaada kannaniin dhimmicha irratti ajjechaa kana Ameerikaan keessaa hin qabdu qubas hin qabdu odeeffannoo hin qabdu jedhanii garuu immoo dhimmi marii nageenyaa kun akka itti fufuu barbaanna maaliif wareegama isaa dabalatee kalammeewwan Filisxeen 39 gaafiin isaanii nageenyi bu'ee fi qe'ee isaaniitirra akka jiraatanii waan ta'eef dhimmi marii nageenyaa kaayyoo wareegama kafalamaa jiruufis nagaa barbaadan biyya barbaadan itti fufsiisuudha waan ta'eef itti deemamaan nuufi Qaataar akkuma wal dubbachaa jirru jirra dhimma kanarratti namni tokko du'eef wanni deebi'amu hin jiru yeroo jiru Hamaas ammoo gama isaatiin ibsa baaseen ammoo hoogganaadhaatu du'e malee sirni hin duune Hamaas jechuun instituutioniidha jaarmaya malee hooggansi isaa kana duras ajjeefamaa ture istiraateejiin Israa'el hordoftu hooggantoota dhabsiisuudha garee tana hooggana gizeen dhabsiise booda koomaandaroota olaanaa waraana isii gaafan jala ajjeesse booda ummanni filannoo dhabee ni bulaa ka'etu ture garuu immoo deemsa keessa wanni isii yaaddisan hin milkoofne akka jiru yaada yeroo kaasan namni ammaan tana du'e kanaan wal qabatee ammoo Libaanoonii fi Iraan sodaa guddaa waraana kallattiidha Israa'elii wajjin walis seenuu fi Ayatullah Kameriin ibsa kannaniin sirna awwaalchaa irratti jechuudha
kallattiidhaan guyyoota as deeman kana keessatti Israa'el irratti tarkaanfii fudhannaa yeroo jiran Benjamin Netanyahuun ammoo muddamanii garmalee muddamuudhaan nuti doorsisni garmalee nu dhufaa jira waan ta'eef if qopheessinee jira lammiiwwan keenya akka nu wajjin dhaabbatan barbaanna jedhanii kanarra wanni tokko kan hin jechuu barbaadu osoon dubbisuu maali nagaree hoogganaan humna basaasaa Israa'el ka duraanii ka Mosaad ka duraanii jecha tokko jee ture gaafa namni tokko qaama kamiyyuu haa ta'u namni tokko yaaddoo dandeettii ilmaan Israa'el yaachisuudha qabataanaan ajjeefamuu qaba. Murtii keenyaa jedhu. Ammoo isaan murtiisan murteessan. Sis taatu anas taatu dandeettiin teenya yookaan ammoo ilmaan Israa'el yaaddoo taanaan namni san ajjeefamuu qaba. Ilaalcha jiru amma Netanyahuun maaliif kana godhaa ka'etu irratti addunyaan gizee dubbattu tokko aangoon isaa eegaa leellaa onkololeessa torba gaabii keessa mootummaan isaa seenee waan jiruufi hoggansa hunda ajjeese komaandaroota hunda ajjeese aangoo santiifachuu mootummaa isaa irree agarsiisuu barbaada. Mosaad bakka duraanii deebuu agarsiisuu barbaada. Kana duras isiin biyya namaa seentee haleellaa gaafa raawwatte haleellaa humnoota finciltootaatii fi kanarra raawwattu hoggansa finciltootaa garee isiin faallaa isii taaniin shororkeessitoota ittiin jetturra raawwattu ni ibsiti. Osoo hin gaafatiin anaa ajjeese itti gaafatamummaan hin fudhadheetti akkuma hogganaa Hizbollaa ajjeestee itti gaafatamummaa fudhatte. Gaafa daangaa biyya namaa seentee ammoo namoota barbaaddu gara artificial intelligenceetitti fayyadamuudhaan bifa namni yaanneen ajjechaa hin beekamne irra geggeessitu hin dubbattu kan istiraatiijii isaaniitu dururraa kaase. Sababni kana gootuufi tokko amma daangaa Iraan keessa gurbaan kun du'e hoogganaan olaanaa Hamaas du'e. Kallattiin eenyu wajjin wali buutii Iraanii wajjin wali buutii yoo itti gaafatamummaa fudhatte dippiloomaasii isiitirratti danqaadhaa uumama. Wanni isiin gaafa inni Kwaatar keessa jiraachaa ture Ismaa'eel Haniyyiin achittiin ajjeesinu humni isiichi gahuu dadhabee osoo hin taane dippiloomaasiin guutumaan guututti gara baha jiddu galeessaatirraa jeequmsi dippiloomaasii isiidha. Raafamni dippiloomaasii isiidha gara Arabiyaan Peninsula gama galoo galaana biyyoota Arabiyaa jedhaniin kanatti akka hin dabarre Kwaatar Dubaay jiddugala kanatti dabaruun feetu bakka san tuquun feetu sababa sanii hanga inni Teheraan seenu eegee Teheraan keessatti ammoo ajjechaa san fudhatte ajjechaa san fudhachuun ammoo Israa'el dhugumatti addunyaadhaa irratti harki isii hagam akka fagaatu agarsiisus ammoo dippiloomaasiin isii guutuu jalaa kufee jira jechuudha. Asirratti asumaatiin goolabna keessumaa amma baha giddu galeessaa wuddama guddaa keessa seenedha keessumaa erga hooggantoonni Hizbollaa fi kan Hamaas erga ajjeefamuutiin wal qabate jechuudha. Wal gaarreeffannaan wal sodaachisuun Israa'elii fi biyyoota baha giddu galeessaa gidduu jiru jabaateeti kan inni jiru. Ameerikaan immoo alaala dhaabattee waan ta'u taajabaadha jechuudha kan isheen jirtu. Gara isheen jirtu silas beekamaadha jechuudha. Waan Israa'el gochaa jirtu kana duubas harka dheeraadhaan lafa jalaatiin kan hojjechaa jiru ishee akka ta'edha jechuudha. Addunyaanis kan isheen dhugaa baatu. Amma keessumaati jechuudha. Ni taanaa'uun erga Ameerikaa daawwatanii deebi'anii booddee tarkaanfii gurguddaan isaan fudhachaa jiran kun Israa'eliin gara injifannootti geessuu danda'a. Kaayyoon Israa'el hammam dhugoomuu danda'a? Maal barbaada irratti Israa'el gama kanaatiin boru kanarraati nu dubbadhu asumaatiin goolabna jechuudha. Akkuma isin kaachanii wanni hedduun Netanyahuun akkuma beekamu hoogganaa Kongireesii Ameerikaa irratti yeroo hedduu hirmaate ta'ee galmaa'ee jira. Kana dura muummicha ministeera Ingiliziitu yeroo sadii hirmaateen yeroo arfaffaaf hirmaatu qofa otoo hin taane dhaabbatee haasaa godhe. Haasaa isaan godhan immoo seera baastonni Ameerikaa hedduun harka rukutanii fi wantaa godhan. Amma dhumaatti harka rukutuudhaan fixanii. Harka rukutuudhaan fixanii. Haasaa isaanii keessatti yeroo hedduu deddeebi'anii isaan dubbataa akka turan diinni keenya diina keenya injifannoon keenyas immoo injifannoo keessan jechuudhaan Ameerikaatti himaa kan ture. Daawwannaa isaa keessatti namoota hedduu wal argatee jira. Paartii warra Diimokiraatota wal argatee jira, warra Riippaabilikaaniitiin wal argatee jira. Haa ta'uutti garuu agayyenni seera baasan hedduun isaanii gochaawwan inni baha jiddu galeessaa raawwataa jiru irratti mormii akka qaban ibsaniifi jiran. Daawwannaa isaaniis adda kutanii dirqamanii ka gara Israa'elitti deebi'an kasaan godhe kasaan gara Teel Aviivitti deebi'an ka godhe inni tokko haleellaa Goolaan Heet keessatti raawwatamedha. Haleellaan Goolaan Heet keessatti raawwatame suni ajjechaa hoogganaa Hizbollaatiif akkasumas ammoo duree Hamaas ka siyaasaa kanaafis sababa ta'ee jira jechuudha. Daawwannaa isaanii direct adda kutanii ariifatanii gara Teel Aviivitti akkuma deebi'aniin tarkaanfiiwwan jajjaboo fudhachuutti kaate jechuudha Israa'el. Tarkaanfiiwwan fudhataa deebi'aniin Netanyahuun maan xuuxee hanga sadarkaa jedhamuutti irra gaame jechuudha. Keessayyuu ajjechaan Ismaa'eel Haniyyaa irratti gaggeeffame baay'ee addunyaa rifaasisee jira. Biyyoonni gurguddoodha jedhaman hundi ibsa baasanii jiran. Manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii walgahii atattamaa yaame irratti mari'atee jira. Walgahii kana irratti bakka buutuun Falastiin takka yaada yeroo kennitutti Israa'eliif sararri diimaan hin jiru.
namoonni hin jiru Israa'eliif Israa'el bakka kanatti dhaabbatti ni jedhamaa hin jiru akka barbaada addunyaa kana gooteedhaan kan Iraan immoo ambaasaaddarri Iraan walgeessan keessa ture immoo maal jedhanii ajjechaan Ismaa'il Haniyyaa keessatti xiyyeessaayyuu seeraan keessatti raawwatame harka Ameerikaa ifa ta'etu keessaa mul'ataadhaan harka Afrikaa ifa ta'etu keessaa mul'ataadhaan kun immoo yakka shororkeessummaa akka ta'ee fi Ameerikaanis yakka shororkeessummaa keessatti akka hirmaattee jirtu nutti mul'ata jechuudha yaada isaan kakaasan isaan immoo akkuma Udiina si jedhetti yaadota garaagaraatu ka'ee jira waan kanaan wal qabatee manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniillee akka kufee jirudha ka ambaasaaddarri Iraan kaasan ambaasaaddarri Iraan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti miseensa ta'an jechuudha dabalataan immoo manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii tarkaanfiin haaloo baafannaa Iraaniif Hizbollaa itti aansuun fudhatan to'annoon ala ta'uu danda'a jechuudhaan yaaddoo qabu ibsee jira jechuudha manni marii kun haa ta'utti garuu haguma laalaa deemtuun waraanni baha jiddu galeessaa keessa jiru kun kallattiidhaan biyyoota jidduutti gaggeeffamu akka deemu akkuma manni asii kaas Libaanos harka marattee hin teettu dabalataan immoo Beeruut keessatti ajjechaan kun kan raawwatame kan hoogganaa Fa'oodee Shukrii irratti kan raawwatame akkasuma immoo ajjechaan gadi Misaa'eliidhaan bifa artificial intelligence cimaa qabuun raawwatame sun ifatti eeyyama yoo diqqaatte eeyyamni Ameerikaa keessa akka jiru hubannaadha ambaasaaddarri Iraan kakaasanii jiran hoogganaan olaanaan amantaa Ayatollah Ali Khamenei immoo yaada isaanii yeroo kaasanitti keessummaa keenya nu jala ajjeesanii nu salphisaniidhaan geggeessaa yeroo godhanuuf keessummaa keenya ajjeefame kanaaf ammoo nuti dhiiga isaa baasuudhaaf dirqama qabna akka biyyaatti jedhanii jiran. Tarkaanfiin isaan fudhatu deeman ulfaataa akka ta'edha. Naatinaawwan akkuma annasii kaasee rifaatu guddaa keessa galanii doorsifamaa jirra waan ta'eef doorsisa dhufu kamiifiyyuu nu tarkaanfiin fudhannaadha. Ajjechaan kun otoo raawwatiniin dura Yoof Gulaanti maal jedhanii tiwutera isaanii irratti barreessanii tiwutera isaanii irratti yeroo lafa godhanitti Hizbollaa hin gaabbuuf jirtedhaan haleellaa Golaaniitii raawwatamee namoota 12 galaafatee namoota 25 mageessame dabalataan immoo humni ittisa Israa'el tiwutera isaanii irratti kakaa'ee gaggeeffamee jira eliminated jedhaniiti kasaan suuraa isaanii qofa fayyadamanii Ismaa'eel Haniyyaa suuraa isaanii fayyadamanii eliminated qofa jedhan eenyu akka ajjees akkamitti akka ajjeefame immoo hin ibsin Ameerikaan immoo waan beektu quban qabdu kun natti dhaggaa jira nan dhagginii ta'e malee uummanni addunyaa ifatti beekaa jechuudha waan kana kanaan wal qabatee immoo Israa'el dippiloomatiin isii akkuma jala burkutaa jira hariiroon dippiloomaasii isiin qabdu fudhatamummaa isiin addunyaa irratti qabdu diqqaataa dhufee jira jechuudha daa'imman ajjeesuu dubartoota warra 39,000 Gaazaa keessatti ajjeefaman keessa irra jireessi dubartootaa fi daa'immanidha. Amma daa'imman 16,000 ol kan ta'anitu kan ajjeefamaa jiran dubartoonni akkasan dabalataan immoo naannoo tokko marsanii akka gargaarsi namoomaa hin seenne godhanii ittisuun isaanii biyyoonni hedduu mufata Kaataar fakkeenya jaarsummaan jidduu kana biirtuu mufattee jirti. Ijipti mufattee jirti dhimma kanaan wal qabate namni kun baay'ee wayi nama dippiloomaasii gama Hamaasii hin jiru. Nama cimaadha kan jedhamu yeroo waraanni guyyoota 7 dhaabbate tokko jedhattu innaa ta'e kan marii san geggeessee hidhattoota haga tokko warra booji'aman haga tokko kennee haga tokko immoo yeroo waraanaa hafuura fudhannaa kan uumanii jiran karaa isaatiin Ismaa'eel Haniyyaan nama siyaasaa jaba baqattummaarra dhalatanii baqattummaarratti wareegamanidha biyyuma baqan keessa jiran Kaataar keessa jiraatu du'aa jiraatu jireenyi isaanii du'aadha garuu akkuma inni jedhe san du'aa keessatti ajjecha san raawwachuu hin barbaanne Israa'el walitti bu'iinsa gama biyyoota Arabaa kanaan itti ka'uu sodaattee jirti waan ta'eef Iraan diqqoo warra hordoftoota amantaa Islaamaa kana keessallee diqqoo hin jabaatte waan ta'eef Ameerikaanis mataa walitti jabaatte waan ta'eef yakki sun naannoo kanarra raawwatame. Amma wanti tokko yaaddoo uummata addunyaa ta'e tokko jira. Iraan humni isii qoramaa akka jiru mul'atee jira jechuudha. Fakkeenyaaf hoogganaan isii balaa xiyyaaraatiin du'e saniyyuu keessatti harki warra lixaa akka jirudha. Yaaddoon kan ibsamaa ture jechuudha. Dabalataan immoo Teheraan magaalaa guddoo biyyattii keessatti haleellaan gadi Misaa'eliidhaan Ismaa'eel Haniyyaa irratti raawwatame sunis humna isii qoree jira. Manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessaa akkuma gadi baay'een yaada kenneen kan hoogganaan Iraan jechuudha. Salphina nurra ga'e kana hanga isaa kiillee deebisnadha kan isaan jedhan. Hoogganaan humna basaasaa Iraanis ammaan tana soorama ba'e maal jee gizee soorama ba'u sanitti yeroo soorama ba'ee ture sanitti aangoonni siyaasaa qondaalonni siyaasaa Iraan yeroon qormaata hamaan baroota as deeman kana keessaa maaliif yoo jenne harki Israa'el dhufee biyya keenya keessa magaalaa Teheraan keessa diriirfattee jirti waan ta'eef qorumsi guddaan lubbuu isaaniitiif kan yaaduu qaban bakka bulanii fi bakka oolanii kan yaaduu qaban kanaa jechuudha. Kana dura hooggantoota niikularaatii fi saayintistoota niikularaa qofa bifan beekamneen ajjeechaa assassination irra gaggeessaa turte. Amma immoo gara qondaalota dabruu garsiisaa jechuudha. Egaa dhimmi baha giddu galeessaa dhimma yaaddoo addunyaa ta'eeti kan inni jiru.
Egaa nageenya addunyaa kanaatiif hawwina tasgabbiin dinagdees biyya keenya keessatti akka ta'u hawwii qabnu ibsina. Qaceessa miidiyaa keenya guyyaa har'aa asumarratti kan goolabnu ta'a. Nu waliin turtanii waan nu daawwattaniif baay'ee isin galateeffanna. Boruu mashii Udii Muusaa fi Daani'el Tasfaayee ogummaa teeknikaatiin Barnaabaas Sambisaa fi Odiyar Badhaasaatiin wajjin ture. Waan nu hordoftaniif ulfaadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa.